biyya keenya hundi keessanuu baga bacaqii gannaa baatanii booqaa biraatti nagaadhaan ceetanii isiniin jecha akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin addaa keessanii har'aa maaliin yoo jettan immoo feestivaala aadaa fi aartii irreechaa kan bara 2015 Oromiyaa Aart Instituutiidhaan qophaa'ee karaa VTV kan isin biraan gahuudha jechuudha. Nuti sigaasitti argamuudhaan qophiilee asitti ta'an isin biraan kan geenyu ta'a akkasumas immoo sirna cufiinsa goobee fi shinooyyee kan bara 2015 jechuudha kan isin biraan geenyu isinirraa kan eegamu haga xumura qophii keenyaatti nu daawwachaan waliin turtii taasisuu qofaadha. Qophicha waliin kan isin waliin turtii taasisu Ayyaantuu Baacaa ogeessota kaameeraa hunda waliin ta'uudhaan haga xumuraatti bohaaraa bashannanaan turtiin keessan nu waliin haa ta'u waliin haa turu yeroo gaarii. Hayyee maree maraan maree kuno waggaadhaan maree jiini ji'aan maree torbeen maree har'a guyyaa kana baga ittiin isin gee baga geessani. Egaa irreecha bara 2015 yookaan 22 baga geessan jenna akkasumas ayyaana masqalaa Oromootiin baga geessani hundi keessanuu. Egaa feestivaalli ayyaana irreechaa 2015 sababeeffachuudhaan qophaa'e kun goobeeni qaammee tokko hanga guyyaa har'aatti sirbamaa ture har'a cufiinsa isaa akka argatudha. Ammas irra deebi'uudhaan baga geessanii baga nagaan nu dhuftan jenneerra keessummoota kennaan. Keessummoonni kenna kabajaa kana har'aa sagantaa kana akkanatti kan nu miidhagsani baankiin keessani yeroo hundaa isin waliin kan jiru baankiin Awaash sagantaa kana nu miidhagseera. Awaashin hedduu naa galateeffadhaani. Akkasumas yeroo hundaa kan keessan kan ta'e biiraan Harar Waaliyaan sagantaa kana nu miidhagseera. Harar Waaliyaadhaaf haamilee naa kennaafi. Keessummoonni kenna goobee fi shinooyyeen as dhufaatiin hin jiru. Dhufaatiin hin jiru gaa. Qaammee tokkorraa kaaseetiniin guutuu magaalaa Adaamaa keessatti kan goobee fi shinooyyee taphataatiin turanii qeerroonii fi qarreen kenna seenaatiin hin jiru nuusi madhaani. Egaa baga geessanii baga bacaqii gannaatii gara booqaa birraatti ceetan jecha goobee fi shinooyyeen asitti argaman hundu baga geessan keessummoonni kenna hundinuu baga geessan jenneerra. Kunoo as fuulduratti akkuma argaa jirtani goobee fi garee goobee fi shinooyyeedhaan as Instituutii Aartii Oromiyaatiif kan dhume kanaafi baankiin Awaash akkasumas warri Harar Biira akkasumas haati Siinqee Instituutii Aartii Oromiyaa bakka bu'uudhaan hundinuu kana gumaata qophaa'e kana itti nuu kennu jechuudha. Fuule warri dhadhaabatan waliin sirbuun dandeessu malee goobeedha har'aa shinooyyee.
baga bacaqii gannaatii baatanii booqaa birraatti ceetane kan jedhu gareen goobee qeerroo magaalaa Adaamaa goobee akkasumas qarreen bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa jiraattu hundinuu shinooyyee taphataatiin dhufan baga geessani baga birraatti ceetanii jedha Inistituutiin Aartii Oromiyaa. Guyyaan har'aa kun feestivaala aadaa fi aartii Irreecha 2015 sababeeffachuudhaan qophaa'edha. Aartii kennaan aadaa kenna dabaallee miidhagnee mul'anna. Aartii kennaan aadaa kenna addunyaatti mul'isna kaayyoo jedhuun goobeen qaammee tokkorraa kaaseetiniin guutuu magaalaa Adaamaa keessatti taphatamaa ture. Yeroo darbees magaalaa Finfinneetti fulbaana 10 sirni cufiinsaa taasifamee jira. Har'as magaalaa Adaamaatti sirni goobee cufiinsa isaa kan taasisuu ta'a jechuudha. Baga nagaan dhuftanii jenneerra. Gareen goobee gara nanuu kottaa gumaata isinii qophaa'ee kaname eebbifadhaa fudhadhaa jenna. Aye. Duubatti ko. Egaa eeyyega galatooma egaa eebbifadhaa bakka bu'aanii garee shinooyyee bakka buutonni gara fuulduraatti nu kottaa.
Egaa galatooma bakka buutonni Shinooyyee fi Goobee bakka buutonni bakka buutonni kana Shinooyyee fi Goobee gaa gumaata qophaa'eef kana fudhataniiru. Akka aadaa keenyatti gaa hoolaa sangaa qophaa'eef kana asumatti qalatanii nyaataniitiin hin deemu. Kanaaf Sorry! Hayyee galatooma isin bakka keessaniin nu deebi'a. Hayyee sirni itti aanu immoo kan isin gaggeeffattan ta'a. Hayyee. Adda qabannee addi Oromoo adda leenca gurraachaa haa ta'u. Dalluu qabannee Oromoon dirraaf dirree isaati irratti haa ititu. Gaafa qabannee kan Oromoo gaarriffatu dhabama haa ta'u. Miila qabannee miilli Oromoo dirree isaatirraa dhaabbatu. Eega qabannee kan Oromoon eeggate akkuma eeggatetti haa ta'u. Ayyee dargaggeessitti siqaatoo damboomsa damboom. Qaluun. Lilcha. Egaa kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti yeroo ceenu Oromoon gaa hooda qaba. Sagantaa isaa kamiyyuu eebbaan kan eegalu ta'a. Jaarsoliin eebbaa ijoollee Goobee fi Shinooyyee kana keessa qeerroon as nu dhuftanii eebbisuudhaan kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti kan deemnu ta'a. Hayyee warri dirraaf dirree kanaan nuuf galchaa jechaa hin eebbisna. Nan eebbisaa nuuf galchaa. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Ama ammaataa nurraa qabu. Waliigaltee nu haa kennu. Waliigalee nu haa tolu. Bakkalchi bakkee haa ta'u. Bakkeen kan Oromoo haa ta'u. Dargaggeessi haa bulu. Bulee biyya isaati irratti haa ititu. Itittuun waa hobaasu. Egaa gadaan gabbina. Nan eebbisaa nuuf kolchaa. Waan nagaan oolle nagaan nu haa bulchu. Waan nagaan bulle nagaan nu haa oolchu. Biyya keenya nagaa haa godhu. Maseenni nuuf haa deessu. Deessuun nuuf haa of koltu. Murtichi haa badu. Biyya keenya kana kunoo arfaasaa roobee birraa nagaa haa nuuf haa godhu. Irreechi keenya irreecha nagaa nuuf haa ta'u. Mortuun kana qabe immoo kan ofii haa dhabu. Nan eebbisaa nuuf falchaa. Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Daafi sababii nu haa lagu. Kan kaati facaafatte natu nyaata ka'ee nurraa haa qabu. Kaati dhalchite natu ergata ka'ee nurraa haa qabu. Qeerrolee akkatti dhiichisee wanta kana kennee akkatti fidee aadaa kana deebisuuf jecha akkatti dhama'e Waaqayyo umurii isaanii haa dheeressu.
hunda keenya akkatti waliin nu ga'e Waaqayyo galannaa ga'u. Kanan jedhaa kanaaf Waaqayyotti haa guutu. Akkasitti kan gara arrii kan umrii yookaan kan mataa arrii osoo hin taane kan garaa arrii ijoollee dargaggeessa. Aboo kan isin eebbisu hin dhabina. Egaa sagantaan kun feestivaala aadaa fi aartii Irreecha 2015 sababeeffachuudhaan qopheessineedha. Ammas irra deebiidhaan baga nagaan nu dhuftani baga geessan. Aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Nam tokko bakka bu'eera. Isaan immoo haasawanii isaanuu godhu. Dargaggoodha, qeerroodha. Tasfaa'een gara waltajjiitti akka nu dhuftee haasawanii isaanuu taasiftu keessummoota akka nu simattu jenna. Hamileedhaan naa simadhaani. Egaa akkuma argitanii ani isa biratti arbadha. Akkasimi isa biratti arbadha. Qeerroon dargaggeessi qallaan kun guutuu magaalaa kanatti aartiidhaan dargaggoonni baay'een keessa jaalatanidha. Mee baga nagaan nu dhuftan keessummoota kana akkasumas immoo guyyaa kana sababeeffachuudhaan haasawanii isaa akka nu gootuuf. Ayyee galatoomi dhuguma arbagaa duraan dursee baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan jechuun barbaada. Egaa uummanni Oromoo aadaa baay'ee qaba, seenaa qaba, duudhaa qaba, afaan qaba, waa hedduu qaba. Wanni Oromoon hin qabne, Oromoon kana hin qabu jennee waan keessaa dhiisnu hin qabnu. Haa ta'uti garuu yeroo dheeraadhaaf kallattii tokkoonis kallattii biraatiin aadaan isaa, duudhaa fi safuun uummata Oromoo cabee tureera jechuudha. Aadaa kana iddootti deebisuudhaaf dhaloonni amma jiru akkasumas dhaloonni kana dura darbe abbootiin keenya aadaan isaanii akka jalaan dhokan dhaloota isaanii barsiisuudhaan har'aan gaanii jiru. Dhaloonni har'aa immoo waan abaabilee fakaakilee isaarraa dhaale otoo sona isaa hin diigin itti fufsiisuun dirqama isaati jechuudha. Kana gochuudhaaf safuu eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Safuun Oromoo biratti waan guddaadha. Namni waan fedhes yaa hojjetu, waan fedhes yaa godhu, madaalli isaa safuudha. Namni tokko akkaataa aadaa, seenaa, duudhaa fi eenyummaa uummata sanaatiin kan socho'u yoo ta'e namni kun safuu qaba yookaan safuu qabdii jedhama. Faallaa duudhaa, seenaa, eenyummaa uummatichaa deema yoo ta'e immoo maal namni akkanaa namni safuu hin qabne jedha. Kanaaf safuun uummata Oromootiif madaala jechuudha. Waan gaarii soo goone nama safuu qabu jedhamna. Waan yaraa fi waan gadhee yoo dalagne immoo nama safuu hin qabne jedhamna jechuudha. Kanaaf safuun madaala. Safuu eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf isinis safuu keessan eeggattanii aadaa fi duudhaa abbootii fi haawwalii keessanirraa dhaaltan qabattanii kana caala immoo baay'attanii kumaa kitila taatanii boru deebinee akka wal arginu kana caala aadaan keenya asiif achitti xiqqoo akka waan caccabuu ta'e kun immoo kana caala guddatee babal'atee egaa Oromoon addunyaadhaaf waa hunda kenneera. Kan nu harkaa saamames kan nu harkaa saamamuuf deemus kunuunfannee kana caala immoo akkuma baay'ina keenya akkuma maqaa keenya aadaan keenya boonsaa kana addunyaa hundaaf haa qoonnuun jedha. Sagantaa feestivaalaa kun kallattii kanaan akka inni qophaa'u dhaabbileen deeggarsa gochuun bira dhaabbattan akkasumas hojii aadaaf seenaa duudhaa safuu uummata Oromoo eeguu keessatti Inistituutiin Aartii Oromiyaa hojii inni hojjetuuf hunduma keessaniinuu galatoomaa jecha feestivaalli kun ifatti saaqamuu isaatan ibsaa ulfaadhaa galatoomaa. Tasfaa'ee hedduu galatoomii egaa qeerroon kun guddina aartii bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti hojiilee hojjetamaniin hedduu kan ijoollee cinaa dhaabatuudhaan nu cinaas dhaabbateen waliin ta'uu isaatiin hedduu isa galateeffanna. Baandiin weelluu Inistituutii Aartii Oromiyaa weellisaa Taganee Nagaashin qabateetiin isiniif dhufa. Kiiboordii taphachuudhaan Yoomiyyuu Saamsoon meeme Yoomi masiinqootan akka barbaadetti ka dudubbisu Daanii Dammee.
yaa haamileen hin jiru. Taganee Nagaash gara waltajjiitti kabajaan hin affeere. Komiya sololo sololo kile zirasu loikotu ya joroko rakata bine sinyatu muka komiya sololo sololo kile zirasu dabikotu ya lamigo kile zirasu jirtu akamoltan Bagagesan Maratan dakal rase ya rasu gamana sati Maratan dakal rase ya rasu gamana sati Amato gargar nubase ya tau kadal sati Amato gargar nubase ya tau kadal sati muka komi asololo sololo kile kokle zras amile oisa konkomme mana pakeji magesa kandal detuni reatu mana pakeji magesa kandal detuni reatu jalala geti rakesa kangarangeji bayadu jalala geti rakesa kangarangeji bayadu muka komi asololo sololo kile zrasu loikotu ya joroko lakata bire sinyatu konkomme goya dadi goya dadi goya dadi goya dadi goya dadi goya dadi konkomme Dargaggeessa waan lakkaatu koo fuudhee kaa dubraa salaale harkaan kootu guyyaa kootu Daddy, go, ya daddy, go, ya daddy, go, ya daddy. Hikas Walaga ya li tabibtu Alarge ya babibtu Dagangi be konkolate Walamne ya taladimtu Walamne ya taladimtu Garandi de toko yaade Goya daddy, goya daddy Goya daddy, goya daddy Goya daddy, goya daddy Hikas of me Hikas of me Hikas Pada karatuma wale kidena
Baga jala bultii ayyaana irreechaatiif isiniif ga'e. Arrabuman qaba baay'ee jijjiiramta baay'ee jijjiiramta jaalaluma teete utaa kanan na guutu jaalaluma teete utaa kanan na guutu silaa murtii beekin waasilleen dararu waasilleen dararu waasilleen dararu Singing! Bikatiru ka'ee jaalala nan fidee hayyanuman ubsaa Rabbumman na muddee Rabbumman na muddee jaalaluma teete utuu akkanan na guutu jaalaluma teete utuu akkanan na guutu silaa murtii beeki waasilleen dararu waasilleen dararu waasilleen dararu hey hey Anu akkanan seene hoggaansiin wal barru Anu akkanan seene hoggaansiin wal barru hayya nagayatti jalalan dararu laluma teete utuu akkanan na guutu jaalaluma teete utuu akkanan na guutu silaa murtii beekin waasilleen dararu waasilleen dararu waasilleen dararu
fidan jaalala keetiidha yaadannoo na fidan jaalala keetiidha. Maftirana ada jabadu iriako omsanya irano amantif dalala abdi haiganu amantif dalala abdi haiganu. Galatama ulfada horabula. Haye welisa wandiye heddu galateeffanna baga bacaqii gannaati booqaa birraatti ceetan ka isiniin jennu feestivaala aadaa fi aartii Irreecha 2015 sababeeffachuudhaan qophaa'edha. Keessummoonni kenna hundinuu baga geessani akkasumas qeerroo fi qarreen baga geessan. Irreechi baranaa kan milkii akka nuu ta'u hawwa akkasumas ayyaanni masqalaa kan baranaas immoo ammas qalaa akka duriisan jennutti haanuuf ta'uga. Akkasiimi ayyaanni masqalaa kan jaame ammas qalaa jedha. Qeerroon ji'a tokko guutuu sirbeeti. Masqalli yeroo ga'u kana yeroo qalatan ammas qalaa iddoo deeman hundatti hin qalama ammas qalaa jedhu achumaan masqala jedhame ayyaana ammas qalaa. Kanatti aansuudhaan gareen shubbisaa shamarran kenna waltajjii kanarratti shambaa jedhu. Ispoonsaroota kenna baankii Awaashii fi biiraa Harar hedduu galateeffannaa kallattiidhaan gara sagantaa kennan. Jarin jere male, yo mama na ke digizin jere kelo.
Yooshe mengadda Yooshe yayyole Arme gettime Yooshe yayyole Walen suushati Yooshe yayyole Anye jojira Yooshe yayyole Ane jotati Yooshe yayyole Untulo Sola! Dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya dangashe dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya dangashe dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya dangashe dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya dangashe Dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya dangashe bora kuma eni bonyus kanuma sabonyus argane ya 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 So Goobeen torbee lama olitti taphatanii shinooyyeen dubartoonni kennas taphatanii qarshii waliin argatan kana osoo qarshii tokkoon balleessini hawaasa keenya waliin nyaanna jechuudhaan qalanii isin waamanii nu waamaniitiin nu nyaachisani qeerroo keenya ijoollee goobeeta fi shinooyyee taphataa turan galateeffachaa isinis wanta nu dhiyaate kana nu dhandhamaa jenna akkasumas
sagantaa kana miidhagsuudhaan baankiin Awaash istaafiin damee addabaabayii daraartuu hedduu isaan galateeffanna. Sagantaa kana akkatatti nuu miidhagsanii jiru. Waan nyaattan kanarratti immoo daakamuu dide immoo biiraan Harar jira, Waaliyaan jira, Soofiin jira, Baklar jira. Warri Soofii kana daddabalatanii akka dagandaan nu nyaanne xiqqoo gara Hararii kanas jijjiirattanii bareeda. Taganee Nagaash gara waltajjiitti nu dhufaa taphadhaa. Akkasumas tiyaatirri miidhagaa ta'e irreechaan wal fakkaatus jira. Taganee Nagaash gara waltajjiittiin affeera. Horaa bulaa. Soosseewwe. Tokko jirtu jon lafti Oromiyaa urfaa jeejeeni farda yaabbadhu jeejeeni farda yaabbadhu ani sinafuuna anfaa beetaa hina gaggaafadhu beetaa hina gaggaafadhu goromsi burreeyyaa dhaluu naannaan goromsaatu naannaan goromsaatu naannaan Allisi dubbiyaa bultuu baraada bareedu bannaa baraada bareedu bannaa. Bee amilee sajaran. Yookaan ajjeeri agoota koo yookaan ajjeersis akka citaa mana xiqqaatti nabban. Yookaan alee agoota koo yookaan aleelchi akka yartuu nama ofiitti hin taphanne. Toltushi malalitani yoo ta'uu didde qawwee bitanii hamilee Toltushi malalitani yoo ta'uu didde qawwee bitanii Shimala maleen qabaddu wasi malee nama biraa nabdaddu Shimala maleen qabaddu wasi malee nama biraa Shimala maleen qabaddu wasi malee nama biraa Asimale nama aduun nama gubaa waleekuu baduun biyya mormaa silaa barri bannaani yartuudhuma kormaa. Durjiru Oromoo martuu waaqeffannaa jenna malkaa tulluutti wal geenyee kottaa rabbi jaalanna. Amantii durjiru Oromoo martuu waaqeffannaa jenna malkaa tulluutti wal geenyee kottaa rabbi jaalanna. Nagama chop Amantii durjiru Oromoo martuu Harargee Jimmaa Wallagga Shawaa keessa wal argaa Baalee Arsii Booranaa Kottaa waaqeffannaa jenna malkaa tulluutti wal geenyee kottaa rabbi kadhannaa. Sabni Oromoo kottaa irreecha dhaqnaa sabni Oromoo kottaa irreecha dhaqnaa malkaa fi tulluu baanee rabbi kadhannaa malkaa fi tulluu baanee rabbi kadhannaa. Sabni Oromoo kottaa irreechi gee sabni Oromoo kottaa irreechi biraa sabni Oromoo kottaa kaa'uun deebitee sabni Oromoo kottaa galata jira
Sabni Oromoo goota birraan baree sabni Oromoo goota baali arjee sabni Oromoo goota ni sassaabana sabni Oromoo goota kana laagee sabni Oromoo goota irreecha dhaqnaa sabni Oromoo goota irreecha dhaqnaa malkaafi tulluu baanee rabbi kadhannaa malkaafi tulluu baanee rabbi kadhannaa. Mati bola ke saudi pairesa ada bale sena hori dana cakat walwa ma ulanundu fudate wali galanya te duke tabate panadangas ana ada sabako bayena gamachis ogano ferrechi julaya derechis ulfada gratuma
Jatuma Oromoti, Kalla Jatuma Oromoti, Duda Irreza Marga Kabane, Duda Irreza Marga Kabane, Isarati Dokija Galanizia Ujene, Galanizia Ujene, Burana Barrentu Marti Oromo, Burana Barrentu Marti Oromo, Sharangada Walge, Galatarapi Gajabuno, Galatarapi Gajabuno. Kai markabuna rabbi karanna bentullu yaana rabbi karanna kana duudhaan oromo urkai irreessa qabanna urkai irreessa qabanna kai 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 Aye, aye. kai 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 Aye ga. kai 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 Mee tiyaatiraan bohaartaniirtu walaloo irreecha kenna jedhu walaleessituu walee badhaatu gara waltajjiitti affeera. Jirtu waan tokkoon si yaadachiisa. Duramee yaa firoota koo meeqamnaa jirtu fayyuma. Isin hundumaa fawwiin koo fayyaaf naguma. Duramee yaa firoota koo akkamnaa jirtu fayyuma. Isin hundumaa fawwiin koo fayyaaf naguma. Dhihoo halaala kan jirtan hundaa meeqamnaa jirtu yaa xinnaa guddaa. Isinuma yaada yaa firoota koo ollaa firiyaa hunda maatii koo yoo marges margee dhihee. Bari'ees dhihee bagaa wal gartan birraan bari'ee duramee yaa firoota koo meeqamnaa jirtu fayyuma. Isin hundumaa fawwiin koo fayyaaf naguma. Birraa na turgeessa qilleensa gama sanaatu ansinittani madha wanta garaana nyaatu gannarfaasaa deebisee duumessi qaqawwisee jabbiiwwan buburraaqxee margi lafa uwwisee. Kan facaasan aramuu bukkeen ga'ee asheetni loowwan keenya bobbaatee dhallaaduu ta'ee dheedni. Qooqa garaa kaafattee kan gogees erga margee. Qooqa garaa kaafattee kan gogees erga margee galaannis yaa'ee darbee firri fagoos wal arge. Ganna ulfaataa sana qorra isaan dandamannee abaaboon daddaraartee margas loonii haamannee kaleessi nu hacuu jedheen gaddi maanaa baate yoon sinitti. Yoo himadhus naan kana garaana nyaate. Yeroon sobaa darbeera harkumaan irra buusaa jala mureensitti ma irreechirree ta'uusaa. Akkamittiin mulqama eenyummaan saba bal'aa tokkummaa wal kakaasne gamtaan bobbaanee galla. Hubbotti jijjiirratu kan xuwween hin marqine birraanis nu bariitee bagajaa wal argine. Guyyaan tokko torbeetti torbeen ji'aan naanna'ee kabaja guddaa qaba warri irreecha siin ga'e. Oromoon baay'ee qaba qabeenyaaf aadaa danuu jedhan dhaga'u malee mee maalan beeka'anuu. Waan isaa baruun barbaade mee akkami falli koo qe'ee aadaan badhaadhe Oromoodha warri koo. Garuu waan maalan beeka maqaa Oromoo baadhe seenatu na gaafatamu yoo nan dabarsee laadhe. Oromoon warri koo saba qoodeen beeku isa cabse caalaa kan cabsuuf akeeku gaarummaa isaa beekuuf itti madaqanii qe'ee fi qabeenya gadaarraa mulqanii. Ammaan booda garuu maaltu ta'uu qaba ofittaa deebinu Oromoon maal qaba. Gadoomnee jiraachuun diina garaa gubee ofittaa deebisnu nu dhaloonni qubee. Warra gadaa ta'uun akka maqaan taane harka keenyaa baatee boruuf gaabbiin baane deebisuun gadaadha bu'uura waa hunda teessoo jajjabdoota qe'ee warra guddaa. Kan garaana nyaate keessummaatu dhufee. Kan garaana nyaate keessummaatu dhufee. Hanqabeenya qabuun Oromootti kufe. Waa'ee isaa baratu keessa bubbulanii. Qe'ee fi qabeenya gadaarraa mulqanii. Achi jala jiraam waa'een amantaallee kan gaafa calanqoo farma muraannollee. Jijjiirama dhufe walakkaa kanatti deebisuuf yaakaanu Oromoo bakkatti. Fakkeenya hayyootaa Oromoota ta'uu han isaan hin beekum eenyu bakka bu'u. Dhalataan Oromoo kan waa'ee isaan beekne. Nuti yoo maal qabna kaayyoo maaliif teenye?
isa har'a jiru kan dulla fagahe Oromoo ta'uusaa dhaloonni dhagahe duudhaa taasisuun beekin maaliif har'a gahe kun hundaaf gaaffiidha gaafan yaadu taa'e warra gadaadhaan badhaadhee Gujii Arsiif Baalee ituu fi umbannaatu lamaaf maccallee deebii keessan eegganna horaa bulaa deebana. kanatti aansuudhaan baandii weelluu yoomiyyuun fa'aa gara waltajjiitti naa kottaa akkasumas dargaggoonni sirba waliin dorgomantu jira. Kan dorgomsiisu kan abbootii seeraa ta'us isinuma jechuudha. Isaan hunda gara waltajjiitti nu waama. Dargaggoota kennaa sirbaan dorgoman gara waltajjiitti nu waama. Nawaamin. Egaa as hundinuu abbootii seeraati. As hundinuu jechuudha. Irra caalaatti akka ogummaatti immoo namoonni qabxii isinii qaban jiru. Artistoonni kenna jechuudha. Kallattiidhaan weellisaa tokko waltajjii kanarratti hambise Amaanu'eel gara waltajjiittiin affeeree kuuwwan keessan immoo dabaree keessan eeggattu. Dargaggoo Amaanu'eel hundi keessanuu qabxii qabadhaa. Eenyutu caalaatti sirbee kan jiru tokko qofa sirbu. Barattoota amma barataa jiranidha. Hin eebbifamne. jirtu inuma tiksee badeeku lato ashuufee fadhaa looniin gaabbisu inuma rafee maleeyaa lammii tokkummaa dhabuu namarra affisu. Allayyaan allayyumaa maaltu allayyaan nurufa jedhe alagaan alagumaa maaltu alagaa dhaafira jedhe kobbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufte. Rorro dinarraa dhuftee maaltu namaa dhoo abbaa dhoowwata malee maaloo biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibay biyya ofii yagaaddisa garbu aduun naman arguu jaran caamsaa dhuftamoo birraa yaa sawwileekoo saayyan oborii. Caamsaa sinnufnu birra hinnufnu kaloo nutti bitanii furdaanan albee dhaan nu fixanii maaloo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jala kan nama nyaatu nu keessa jira amaaloo. Masangama lafan baatu talba facaafannaataati tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaafannataati eemulee yaa garbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa. Masangama lafan baatu talba facaafannaataati tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaafannataati eemulee yaa garbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa. Kana gadiitaa fi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu sobaa maaliif odeessa saba qulqulluu maaxoreessa eemulee yaa garbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa.
kana gadiitaa fi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu dharaa maaliif odeessa saba qulqulluu maaxoreessa eemulee yaa garbaciisa oromiyaa maaltu gadhiisa. Gabi, 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 gabi. Sanga ofa jennan, ofne bane shagariti, kushani bitata, kushanta man bitagarini, ya alaba kawe, ya alkola labanini, labanini ya, mare odu jabanga fabi. Amboke salola kata shagar gaye matani abani sodue ilma jiran badu makani burre agadidu osoma sel badu di tendidu kabi 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 yanda ko nugi jimada imimma ko turi shitata Ambogu ba ya bala godar walla garran ya bala godar arsigu ba ya bala godar sololo ran ya bala godar sumabdi ko ya bala gofare ya bala go insajuta ya bala go tebaloko ya tebalo sumayade ya jajabeko ya tebalo sumayade ya jajjabe galatoma Soze Okalu Soze Gamakan Hayya Amanuel akkam tureme hundi isaaniitu barattoota hin eebbifamne reefuu ji'a 3 barsiisaa isaanii yoomiyyuu saamsooniin naa galateeffadhaani haya kanatti aansuudhaan immoo qabxii qabachaa jirtu miti qabxii qabachaa jirtu Yoonaas yoonii gara waltajjiitti naaffeera. Nandidini dubbiitiyya nallee yakkini garaa kiyya nandidini dubbiitiyya nallee yakkini garaa kiyya barbaade yaa si dhabee garam jirta faadeeti. Nandidini dubbiitiyya nallee yakkini garaa kiyya nandidini dubbiitiyya nallee yakkini garaa kiyya barbaade yaa si dhabee garam jirta faadeeti. Faate maqaa keetii yaa si baasee abbaan keetii seenaa maqaa keetii yaa si baasee abbaan keetii waan waaqni si kenne seene mijuun illee keetii waan rabbi si kenne seene mijuun illee keetii an barbaade yaa si dhabee garam jirta seenaatiyya. Nandidini dubbiitiyya nallee yakkini garaa kiyya nandidini dubbiitiyya nallee yakkini garaa kiyya barbaade yaa si dhabee garam jirta seenaatiyya.
cufaa rabbii guddaa tarkaa qaba. Waan namni nyaatu cufaa rabbii guddaa tarkaa qaba. Bitoo si jaaladheen hammaan tarkaa sii qaba. Dhimmi koo si jaaladheen hammaan tarkaa sii qaba. Barbaade yaa si dhabee garam jirta seenaatiyya. Andilini dubbitiya nallee kini garaa kiyya. Andilini dubbitiya nallee kini garaa kiyya. Barbaade yaa si dhabee garam jirta seenaatiyya. Nafani Oromiyaan nu baase. Nafsileen nafani Moyyaan irraa nu baasani. Nafaan duruu jira faatee garaan jabaati. Nafaan duruu jira seena garaan jabaati. An barbaade an barbaade yaa si dhabee garam jirta seen. Jam! Andilini dubbitiya nallee yakkini garaa kiyya. Andilini dubbitiya nallee yakkini garaa kiyya. Barbaade yaa si dhabee garam jirta seenaati. Barbaade yaa si dhabee garam jirta seenaati. Galatooma. kallattiidhaan gara weellisaa lammaatti ceena. Wanti sin ajaa'ibu ammas Yoonaasisi barataadha. Nu biratti barataa jiruudha. Akkasitti dandeettii isaanii mul'isaniiru. An barbaade yaa si dhabee garam jirtaa tiruutiyyaa. Kallattiidhaan gara weellisaa kennaatti ceena. Qabxii qabachuu hin dagatina.
Asaasin asaasa. Loon weellisaa lataatiin hedduu galateeffanne. Asaasin asaasa. Asaasuma wayyaa yaa qalleeto. Akkami. Deessee. Egaa sirba kana yoo balleessellee dhiifama naa godhaa sagaleen kiyya sirbaaf hin ta'u. Nuuraddiin immoo haala kamiin qophaa'aa jira kan jiru jalaa qabdoota qabanaan jechaa jira. Jalaa qabdoonnis maayikii isiniif qopheessee jira. Kallattiidhaanii Nuuraddiiniin gara waltajjiittiin affeeraa jechuudha. Nuuraddiin kootu. Aymal kabuna rabbi kadhanna Beentullu yaana rabbi kadhanna Kana duudhaan Oromo olkai irreecha qabanna Olkai irreecha qabanna Aymal kabuna rabbi kadhanna Beentullu yaana rabbi kadhanna Kana duudhaan Oromo olkai irreecha qabanna Olkai irreecha qabanna Kabikab 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 Tuwari Ada fi seenaa qabna amanti Ada fi seenaa qabna amanti Keenyuma waaqeffanna Kallachatumaa Oromooti Kallachatumaa Oromooti Duudhaa irreessaa marga qabanne Duudhaa irreessaa marga qabanne Isa rabbii tokkicha galanni isa haa ga'u jenne Galanni isa haa ga'u jenne Boranaa barreentu marti Oromo Boranaa barreentu marti Oromo Sanan gadaa gabbaa'e Galata rabbii galcha kunoo Galata rabbii galcha kunoo Kaymal kaabuna rabbi kadhanna Beentullu yaana rabbi kadhanna Kana duudhaan Oromo olkai irreecha qabanna Olkai irreecha qabanna Kabikab 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 Party! 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 Waaqeffannaan duudhaa amantii keenya olkai malkaa deemna Waaqeffannaan duudhaa amantii keenya olkai malkaa deemna Ohee gadaan gammanne gadaan quufa nuufife birraanis bari'ee Oromoon martuu dhiiraaf dubartii yaa'e malkaaf tulluutti ol ga'e Ililteedhaa galata rabbii isaatti waa shanan gadaa hundi ba'e Olleef doorii lomni dabbalee yaa'e gammadee sirbaan achi ga'e Waddeessaa fi kallachatumaa muude eebbisee hayyuun dura ba'e Waaqeffannaan duudhaa amantii keenya olkai malkaa deemna Amantii waaqa tokkichaati malkaa buunee gallaa Keenyaa waaqeffannaan kadhannaa waaqa tokkichaati malkaa buunee gallaa Ishoo
Oromoon horatti ba'eeti adiif diimaa qalaa. Akka gaarii jirraa quufaa qabbina gadaani yaa habaaboo birraa. Tolee. Akka gaarii jirraa quufaa qabbina gadaani yaa habaaboo birraa. Tolee. Akka gaarii jirraa quufaa roobee hagarte dachee yaa habaaboo birraa. Kufa kappina gadani robe magarte dacheni kufa kappina gadani akagari jirra kufa kappina gadani ya hababo birra party galato walfada Nureddin galatoomii akkam ture Nureddin. Egaa keessummoonni kabajaa kenna baga bacaqii gannaatii gara booqaatti birraatti ceetan jecha feestivaala aadaa fi aartii as Inistituutii Aartii Oromiyaatti qopheessine kana kan nu miidhagsane maatiiwwan kenna jiru. Yeroo hundatti iddoo deemtan hundatti hin irraanfatina kan itti jijjiiramtan kan itti qusattan baankiin Awaash hedduu isin galateeffanna jenneerra. Awaash faamilee naa kennaafi booddee irratti sarpiraayizii qabna jedhu. Egaa Harar Koostarraa xaa'em jedhu Harar heenii kan as sagantaa kana nuu miidhagseetiin jira. Keessattuu immoo sabboonaan kenna yeroo hundaa iddoo aartiin iddoo Oromoon jirutti kan hin dhabamne waamicha kennas kabajee kan jidduutti argame ispoonsara sagantaa kanaa guutuu kan nuuf ta'ane warra Harar Tasfaayee Baalamiin jidduutti argama. Haamilee naa kennaafi baga nagaan nu dhuftanii ijoolleen tuni guddattuudha. Wanta hundaan aartii hojii hojjettan kanarratti isin cinaan dhaabbadha jedhe. Namni waltajjii qindeessu kun waan nyaatu beeytumi. Ganamarraa jalqabeetiniin wanta koo nyaanni ture. Reef waltajjii jalqabuudhaaf yeroon jedhu baay'ee dadhabeen ture. Achi duuba san gara gallaan gara firiijitti dhugaatii birtaat jedhamu tokkon arge. Lamaan takka itti fudhannaani. Laali kaa kunoo sagaleen kiyya maayiksii baqaqsuudhaaf malee maaltu hafe. Birtaatiin hundi keessanuu dhugaa. Oomisha haarawaa amma heeni kan fidedha. Birtaatiin duraan Red Bull yeroo jedhamu argitaniirtu DSTV irratti jechuudha. Namichi qal'aan akka kiyyan geenne tokko yeroo konkolaataa harkisu. Inni immoo as dhufe nu biratti amma birtaat jedhee maqaa afaan Oromootiin rakkoon hin jiru waamuu hin dandeessuun. Humna kan kennu. Jabeessaa jechuun hin dandeessu. Birtaat jabeessaanii isin gidduu jira alkool irraa addadha. Namoonni reef nyaanni isin jalaa dhumee jiraatan birtaatiin yoo dhugdan guyyaa guutuu sa'aatii 24 hin jiru. Qabxiin weellistoota nu bira ga'eera. Sadarkaa afuraffaatiin xiqqoo muuziqaa waliin xiqqoo akkasumas sodaa maaliin weellisaa Lammaa sadarkaa afuraffaa irratti taa'eera. Hamilee kennaafi qabxii ogeessonni kennaniin sirba bareedaa kan aadaa dabalatee kan nuuf sirbe weellisaa kenna lafaa dhufaa Nuuraddiin sadaffaa sadarkaa sadaffaa irratti. Kuni ebaluu caalaa kan jedhu osoo hin taane xiqqoo waltajjiidhaaf haaraa waan ta'aniif weellistoonni hundinuu anaaf immoo tokkoffaadha. Hamilee naa kennaafi. Sadarkaa lammaffaatiin kan xumure weellisaa Yoonaas
Yooni sadarkaa tokkoffaa eenyutu beekan jedhu isinittiin himu. Amaanu'eel harka naa dhaafi. Kanatti aansuudhaan immoo kallattiidhaan gara yoomiyyuu Saamson yetum yaaltanaddaa jedhu 00 waltajjii kamirrattu kan hin sirbamne walleessaa haaraa irreechaaf sirbe qabateetiin inni dhiyaata. Shashambaa sa yoomii. Hello. Ya Mario, oh ya Mario, 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 oh ya Mario, yeni kremt, 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 yeni kremt. ከዝናቡም አልጠለል ከጎርፉም ዞርም አልበል ቆሜም እንደራሹ ይውሰደኝ ከህልሜም እንዲያደርሰኝ ከዝናቡም አልጠለል ከጎርፉም ዞርም አልበል ቆሜም እንደራሹ ይውሰደኝ ከህልሜም እንዲያደርሰኝ አማሄ ይሃማ አማሄ ይሃም ገዳምቡላ ይሃማ አማሄ ይሃም ወሊንቶላ Ehamma ammahe eham ammahe ehamma ammahe eham ammahe gadanaga ammahe nage ammahe alamanni ammahe nage ammahe sanamni ammahe nage ammahe alamanni ammahe nage su Atungi moi baga oh ya mare lupin diragaga oh ya mare se atungi moi baga oh ya mare lupin diragaga oh ya se atungi moi baga atungi moi baga atungi moi se atungi moi baga atungi moi baga atungi Wala mishe undi kenya yutabana sa bagayana rechatin singer sa aha yeah Galatoma. Yeah. Eessattuu kan hin oofamne, eessattuu kan hin sirbamne, yeroo jalqabaatiif waltajjii kanarratti sirbame. Guyyaa lama booda immoo gadhiifama jechuudha. Hundi keessanuu bilbila keessan irratti mana keessanitti kan argattan. Kanatti aansuudhaan immoo waraqaa ragaa dhaabbilee ispoonsara nu ta'aniif yookaan immoo sagantaan kun kenna jechuudhaan nu cinaa dhaabbatanii fi jalqaba kan nuuf kennan waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa bakka bu'uudhaan kan nuuf dhufan
qeerroon kenna tasfaa'ee ijoolleen maqaan kun ajaa'ibadha. Abdii hojii ajaa'ibaa namoota hojjetantu maqaa tasfaa'eetiin inni jidduu jira. Hayyee egaa jalqaba irratti sagantaan kun akka miidhagu kan nu cinaa dhaabbatan miseensi baankii Awaash damee addabaabaayii daraartuu Awaash gara waltajjiitti nu kottaatii waraqaa ragaa nu fuudha. Baay'isaa dargaggeessi kun egaa muhabbaa hin cinqaminii waan takka ani si cinaa jira jedheetiin sagantaan kun akka miidhagu baanariiwwan kanneen hunda isaantu nuuf maxxanse hedduu isaan galateeffanna. Hayyee kabaja guddaatu isinii mala gamanumaan sarpiraayizii tokko jira. Warri goobee sirbaa jirtan sarpiraayizii qabdan kana mee al tokko iyyoolee itti fuftu al tokko caqasaame. Eshi galatoomaadha. Sagantaan kun akkanatti bareedee warra qopheesseef qarree keenya warri goobees akkasitti akka aadaa Oromoo seeraan galma ga'uuf warri tumsitan wanti nu aadaa isinii galuu danda'u ijoollee guyyaa irraa sagantaa kana ji'a walakkaa gannaarraa kaasanii gimmaasha walakkaa birraa irratti goobee kana qopheessaniif nama 50 saataan nama 100 saataan sin ganaa ijoolleedha ganaa guddattu baankiin Awaash immoo siniif daftara qusannaa keessan kan borutti jijjiiramtan siniif saaqnaa nama 50 haa ta'u nama 100 haa ta'u warri sagantaa kana qopheessitan dhiirris qarrees warri goobee kana qopheessitanii kana waadaa sinii galuu danda'a. Boruu kaastanii warreen sagantaa kana qopheessitan dameen keenya soorettii fuuldura jarman moolii jalatti argama. Dhuftanii waraqaa eenyummaa keessanii footoo lama qabattanii maqaa keessan asii mo'abbaan nuu kenna herreega siniif saaqnaa baasii baankitiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Hayyee galatoomi baay'isaa hedduu galateeffanna maanaajara damee baankii Awaash damee addabaabaayii daraartuu asuma jarman mool jala irratti kaaldiis yeroo baay'ee namoonni baay'een kaaldiis jalaan dhabamtanii achi deemtanii banachuu hin dandeessu. Meeqaan banamaa inni sarpiraayiziin isaa achumatti. Hayyee itti aansuudhaan immoo akkas bashannantanii dheebuu kan ittiin ba'aa jirtanii heenii kan tasfishi waan takka yaadinii oma ansi cinaa jira jennuun jedheera bakka bu'aa fi raabsaa oomishaalee heenii kan Harar Waaliyaa Baddallee jirtiimi qamaleen ana fakkaattu argitaniirtu Baddallee anuma tasfuu bakka bu'aatiin yookaan immoo tasfuun egaa dargaggeessuma garuu achuma bakka jirtu sii fiduu qabnaayyuu awwa hamilee naa kennaafi sirriitti. Hayyee baay'ee nu galatoomaa fayyaa nu ta'a hedduu isin kabajnaa hedduu isin jaalannaa tasfuu hundi keessa nu ga'a. Ilaa kanatti aansuudhaani gama walleetiin asitti shaashambaa warri nu gochaa ture wellisaa xiqqoo tureera 90moota keessattis kan sirbaa turani wellisaa Taganee Nagaash gara waltajjiitti nu dhufe Taganee Nagaash wellisaa lafaa dhufaa hegeree taalantii irrattis kan dorgomaa ture Wandiyyee waltajjiitti nu kottu Wandiyyee sirba haaraa irreechaan wal qabatus sirbaatiin kan jiru Wandiyyee naannummaa naan hin jedhinaa malee dhalootaan biyya tokko magaalaan Itayyaa artistoota ciccimoo oomishaatiin hin jirti. Itti aansuudhaan Meerii sirba haaraas YouTube irraa qabdi. Meeroon weellistuu Meerooniin gara waltajjiitti naafeera suuta kaattee waltajjii sochoofte. Akkasumas weellistoota reef dorgoman keessaa weellisaa Lataa gara waltajjiitti naa kottu. Weellisaa Yoonaas hayyee
weellisaa Amaanu'eel. Itti aansuun qaaf sirba aadaatiin shaashan baanu godhe Nuraddiin weellisaa Nuraddiin barattootadha gara waltajjiitti nu kuuta. Hayyee baay'ee galatooma akkasumas Yoomiyyuu Saamsoon Yoomiyyuu Saamsoon Yoomi albama isaa haaraa yeroo dhiyootti Daanii Dammee kan masiinqootiin gochaa ture masiinqoo taphachiisaa dubbisaatiin kan ture Daanii kiboordii ijoollee dorgomanis kan yoomiyyuudhaafis qabatatan ture Lataa muuziqeessaa Lataa. Tole hedduu nuuf galatoomee tasfish iddoo keetitti nu deebi. Kanatti aansuudhaan garee Goobee fi Shinooyyees taphataatiin turan waltajjii kana kan miidhagsaniin waraqaa ragaa akka isaaniif kennu ta'a. Waraqaa ragaa kana kan nuuf kennu baankii Awaash damee Addababayee Daraartuu bakka bu'uudhaan maanaajarri baankichaa Baayyuu gara waltajjiitti naffeera. Tole torbee lama guutuu Goobee fi Shinooyyee magaalaa kana taphachuudhaan magaalaa kana gareen Oromoomseetiin har'a guyyaa cufiinsaatiin kan ga'e garee Goobee bakka bu'aa keessaniin kottaatii waraqaa ragaa nuuf fudhadhaa. Ayyee sa'aatiitu nu jalaa deeme malee hunda keessanuu osoo waltajjii kana irratti waamne nutti tola nuuf folchaa jenna. Bakka bu'aa keessaniin akkasumas garee Shinooyyee bakka bu'uudhaan namni tokko qarreen takka bareedduun bilisee. Ayyee baay'ee nu galatooma fayyaa nuu ta'a. Kanatti aansuudhaan waltajjii kana garee miidhagse keessaa garee Gaasdaawoo Yuunivarsiitii Rift Vaalii gareedhaan bakka tokko namni tokko bakka bu'uudhaan nu fudhadha. Osoo barumsa isaanii hin xumurin gosa tiyaatiraa ajaa'ibaa ulfaataadha kan jedhamu kan nuuf dhiyeesse Baachii Urjii garee Urjii namni tokko bakka bu'uudhaan nu fudhadha. Tole itti aansuudhaan shubbisa ajaa'ibaa kan nuuf shubbisaatiin turan keessaa garee waan ofii abbee baga kun gammadde garee dubartoota waan ofii nam tokko bakka bu'uudhaan tole ayyee baay'ee galatooma kan sagantaa kana warra miidhagse keessaas akkasumas gareen waan ofii leenjisaan akkuni akka garee isaaniitti dubartootaatti kan kenname garee waan ofii leenjisaa Abbaba Tolosaa gara waltajjiitti nu kottu. Ayyee OBS Media OBS bakka bu'aa yoo jiraate OBS ayyee bakka bu'aanis yoo hin jiraanne waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Tasfaayee
hayyee roobnis waan nu rakkisaa jiruu fi garee hedduudha. Garee Production Institute Artii Oromiyaa nam tokko kottaa garee Production Institute Artii Oromiyaa nam tokko bakka bu'uudhaan garee Production Institute Artii Oromiyaa hayyee kennaa. Hayyee garee Tiyaatiraa Institute Artii Oromiyaa asuma jiru isaan asumatti nuuf fudhu. Tole VTV tole waltajjii geggeessuudhaan Muhabbaa Huseen booda fudhadha. Hayyee baay'ee hedduu galateeffannaani kallattiidhaan roobni waan nu rakkisaa jiruu fi gara daamaraa ibsuutti deemneetiniin sagantaa kenna kan goolabnu ta'a. Namoonni hundinuu nu nyaatanii nu dhugdanii horaa bulaa deebanaa. Awaashin hedduun galateeffannaa. Maatiin barattoota hedduu waamicha kenna kan kabajanii dhuftan. Birraan kun birraa nagaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa. Bara dhufummoo feestivaala guddaa aadaa fi aartiidhaan kan walitti deebinu ta'a. Namoonni nu gargaartan nu cinaa dhaabbattan nu waliin turtan hundi keessanuu nuuf galatoomaa fayyaanuu ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii nuti feestivaala aadaa fi aartii irreechaa kan bara 2015 akkasumas immoo sirna cufiinsaa goobee fi shinooyyee kan bara 2015 sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa turre kan hangammaatti daawwattan kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Egaa akkanatti bareedee akkan fuuldura keessan dhaabadhu kan naa taasiste mana uffata aadaa haadha firaa asumaan galateeffachuun barbaada. Qophiileen VTV afanitti fufuu isaan waliin yeroo gaarii.